bilbila keessarraa gaa siitingii afur ka faayidaa guddaa qabu namni martinuu baruu qabu takka isin agarsiisaa jechuudha. Viidiyoo kana keessatti siitingiilee afran kun faayidaan guddaa qabuun isin agarsiisaa jechuudha. Inni tokkoffaa isin agarsiisu bilbila kan keessa yeroo itti fayyadamtanu iskiriiniin bilbila keessanii saffisaan isiniif hin dalagu yoo ta'e yeroo appiirra seentan yookaan immoo iskiriinii bilbila keessanii yeroo haxooftanii appilikeeshinii seenuudhaaf saffisaan isiniif hin seenu yookaan immoo bakka siitingii bilbilaa sirreeffachuu qabdan. Inni kun maaliif isin gargaara? Bilbila keessa yeroo itti fayyadamtan keessatti saffisaan appiirra seenu appiirraa bahu akkasuma yeroo cuftanii bantanutti saffisa isinii dabalaa jechuudha. Siitingiin kun yoo sirreeffattan saffisa bilbila keessanii yeroo itti fayyadamtanu iskiriiniin bilbila keessanii akka saffisaan isinii dalagu isin gargaara jechuudha. Inni lammaffaan siitingii isin agarsiisu osoo isin hin beekin appilikeeshinoota dudduubbeedhaan bilbila kan keessan saffisa dhorkaa jiranuu haala kamiin akka argachuu dandeessan yookaan siitingii isin dhaxxanii keessaan appii dudduubbaan baakgiraawundiirraan bilbila kan keessan saffisa dhorkaa jiru haala itti baruu dandeessan isin agarsiisa jechuudha. Kana malees siitingii bilbilaa inni sadeessaa an isin agarsiisu siitingiin kun bilbila kan keessan yeroo isin akkasuma itti fayyadamtanitti dudduubbaan baakgiraawundii irraan akkaataa isin saffisaan itti fayyadamne isin dhorkaa jechuudha. Siitingii afreessaa isin agarsiisu gaa bilbila yeroo fayyadamtanu keessatti jechuudha. Bilbila keessan ho'isuu danda'anuun isin agarsiisa jechuudha. Siitingii afur faayidaa guddaa qaba. Hanga dhumaan afaan turaa viidiyoo kana keessatti hanga dhumaan afaan turtan siitingii kanaan isin barsiisaniin jecha namoonni chaanala kan keenya hin beekne chaanalii kana subscribe gochuudhaan barnoota hedduu jalaa argattu subscribe godhaan nu hordofaa isiniin jedha. Waa'ee bilbilaa wal qabate YouTube, Facebook dhaa fi YouTube irraa fi TikTok irraa gaafii bilbilaa wal qabate irraa waan isin gallee jiraata komantiitti gaafadha. Gara viidiyoo yeroo dhufnu gaa bilbila keessa irraa awwala siitingii bilbilaan seentu. Siitingii inni awwala isin agarsiisu siitingii bilbilaa irraa gaa ola xaa'uudhaan inni tokkoffaan development bakkeedha kun yoo hin jirre asal jarasharra about point bakkeetti kaatu quraan software information bakkeetti kana yeroo takkanii seentu achiree geessentanii building number bakkeetti kana si'a torba irra rukuttu lakkoftanii si'a torba yeroo isin rukuttanu paatarnii bilbilaa isin gaafata jechuudha. Paatarnii bilbila keessanii isin gaafata. Paatarnii bilbilaatti naquudhaan dudduubatti ni deebitu development ka'eedu kun isinii ba'a jechuudha. Yoo asirra hin jirre namoonni baafattanii jirtanus irra gatuqxu yeroo takkaaf irra eega tuqxanii development ka'eedu kana keessa eega seentanii olii haxooftu ola xaa'uudhaan bilbila kan keessan bareechatanii ola xoftu asirratti jechuudha. Ola xaa'uudhaan gaa asirratti eegaa ola xoftanii ganjallaa kana asirratti eegaa ola xoftanii haala kanaan asirratti window animation cycle bakkeedhu kun bakkeedhu kana yeroo takkanii tuqxu jechuudha. Asirratti yeroo asirratti tuqxan siitingiin kun animation ofii yookaan immoo animation cycle 5 bakkeedhu kun asirratti animation cycle 1 jedhee jira. Kun yoo isinii danda'ame ofirra kaachuu yookaan immoo waan kayyatti kaarra kaa'attu jechuudha. Yoo dhiqata shanirra jiraate asirratti shanirra yoo jiraate yeroo isin bilbila fayyadamtu irratti saffisa baay'ee bilbila kan keessan ni qannasa. Yeroo isin itti fayyadamtanu akka saffisa ittiin fayyadamne isin dhorkaa jechuudha. Asirratti barbaadan ofii yookaan immoo waan kayyatti kaarra kaawwachuudhaan itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Inni ganjallaas akkasuma inni ganjallaa kunis saffisa bilbila keessanii yeroo itti fayyadamtanu isin jalaa qannasaa jechuudha. Bakka isin tuqxanii baatanu saffisaan isin hin geessu yoo isin appira seentan jechuudha. Kanaafuu asirratti wantoota isin irra seentan akka inni saffisaan isin banuudhaaf isin gargaara. Animation cycle 1 bakkeetti kana irra kaawwattu jechuudha. Achirra kaawwachuudhaan sadii siitingiin kun sadanuyyuu isa macarashaa kaattuquudhaan animation cycle 1 bakkeetti kana irra ni kaawwattu jechuudha. Sadeen isaa irra gattuquudhaan haala amma isin agarsiisan isa ofii irra godhattu yookaan immoo isa tokkoffaa kaarra kaawwattu jechuudha. Maaliif iskiriiniin bilbila keessanii saffisaan isinii dalaga yoo jedhan yookaan 2 fi 5 irra yoo jiraate asirratti 2 yookaan 5 irra yoo jiraate 10 irra yoo jiraate bilbilli kan keessan yeroo itti fayyadamtan irratti bakka isin gahuu barbaaddan yookaan irra seenuu feetan irratti saffisaan bakka sana akka isin hin seenne isin dhorkaa jechuudha siitingiin kun. Kanaafuu haala amma isin agarsiisan haala kanaan irra ni kaawwattu jechuudha. Siitingii kana sadan jechuudha. Siitingii inni lammeessaan as keessaa osoo hin bahin ola xoftu suuteettanii ola xoftu asumarraa osoo hin bahin jechuudha. Siitingii isaa lammata argachuudhaaf inni lammeessaan asirraa background process limited bakkeedhu kana irra gatuqxu jechuudha. Asirratti gaa background asirratti standard limit irra jiraate no background process irra ni kaawwattu jechuudha. Background jechuun dudduubbee irratti akkasuma appilikeeshinoonni yookaan wantoonni bilbila kan keessan saffisa dhorkanu yookaan bilbila keessan akka saffisaan dalagne isin jala dhorkanu ni jira jechuudha. Asirra yoo jiraate akkasuma ni jira isin gaafata isin no ittanii gaafattu background takka waa takka bilbila kan keessa yeroo itti fayyadamtanu isin jala saffisa hin dhorkine yookaan bilbila keessan hin miineef no ka jedhe kaarra kaawwachuudhaan itti fayyadamtu jechuudha. Yookaan no background process bakkeetti kaawwachuudhaan itti fayyadamtu jechuudha. Kana siitingiin sadeessaan isin agarsiisu background checkidha. Background checking kun faayidaa guddaa qaba. Appilikeeshinoonni gurguddoo isin hin beekne amma kan waa tokko hin jiru no application jedhee jira.
background check bakkeetti kana yeroo isin tuqxanu jechuudha asirra applicationonni as keessa yoo jiraatan applicationin asirra jiru kun duddubbee backgroundiidhaan bilbila kan keessan saffisa dhorkaa jira applicationii hundarra baatirii fayyadama data fayyadamaa jira jechuudha yookaan immoo bilbila kan keessan bootaa guddaa qabatee jira jechuudha appiin bakka kana jiru yoo arra tuqxan asirratti appii yoo mul'ata ta'e appiin asirratti mul'atu applicationota bootaa guddaa qabatan data baay'ee fayyadamanuu fi yookaan applicationota bilbila irraa isin qabdan hunda caalaa jechuudha. Kanaafuu background irratti application asirra jiru kana yoo application faayidaa qabu kan itti fayyadamaa jirtan ta'e haa ta'u garuu yoo application itti fayyadamaa hin jirre waan akkasii fayyadaan jirte ofirraa balleessitu jechuudha application background irraan bilbila keessan saffisa dhorkuu danda'u bakka ammaatti argattu jechuudha setting sadi isinii himeetan jira jechuudha setting inni arfeessaan bilbila ho'isu yeroo itti fayyadamtanu saffisa bilbila keessanii dhorkuu fi baatirii bilbila keessanii isin jalaa miidhu yeroo itti fayyadamtoota bilbila takka saffisaan isiniif hin dalagu isiniif hin ajajamu jechuudha. Kabaraa setting irraa eegaseentanii bakki itti isin argachuu dandeessan irraa olee kanatti ni argattu location bakka dhaqanii tuqxu jechuudha. Setting kun location irraa tuqxanii location service bakka itti tuquudhaan asirratti wifi signing dhaaf bluetooth signing kan jedhu kun yoo ofii ta'ee bilbili kan keessan ni ho'a background irratti osoo isin hin beekin wifi yeroo fayyadamtan akkasuma yookaan immoo bluetooth walumaa galatti bilbila kan kun yoo oonii ta'e jechuudha bilbila kan keessan ni ho'a saffisa isin jalaa dhorkaa baatirii bilbila keessanii akka saffii dhumu isin jalaa godha jechuudha kanaafuu bluetooth signingiin bluetooth bilbila keessanii dhorkuu hin danda'u wifi signinginis wifi bilbila keessanii balleessuu yookaan akkasi wifi itti fayyadamtanu isin jalaa hin dhorku yoo cuftan faayidaa guddaa qaba ofirraa cuftu jechuudha kun wanti isin fayyadu tokkollee hin jiru asirratti wifi dhaa fi yoo wifi fayyadamuu barbaaddanis wifi isin jalaa hin balleessu yoo fayyadamaa jirtan jechuudha yoollee asirratti bluetooth waa dhaggeeffataa jirtanis bluetooth wanti isin jalaa cufuu hin jiru jechuudha kanaafuu setting kana lamaan asirratti ofii ofirraa gootu jechuudha bakka location hammaa seenuudhaan haala hamma isin agarsiisa kanaan setting arfanuu faayidaa guddaa qaba setting bilbilaa keessaa barnoonni setting bilbilaa hedduutu jiranii kan bilbila ho'isan kan bilbila kan keessan osoo itti fayyadamtanu isin jalaa laaguu data bilbila keessanii keessin akka isin dalayne kan isin jalaa dhorku setting hedduutu jira jechuudha viidiyoon isinitti dheerataan malee silaa isin agarsiisa tokkoon bilbila keessanii keessaa waan isiniif hin dalagne sababa qaba sababa bilbila kan keessa yookaan dogoggortanii weerratti on gootanii of gootanii irraanfattanii bilbila kan keessan data yookaan wifi saffisa dhabuu danda'a wifi gubbaarratti kan ifuu diduu data gubbaarratti kan dalaguu diduu bilbila kan keessa sababa inni ho'uuf jechuudha setting bilbilaa keessaa ingilee bilbilaa keessaa akkasuma wantoota isin sirreeffattanu waan isin hin galle hojjaatu komanteetti gaafadhaa wantoota sirreeffachuu akkasuma barbaaddan waan isin hin galle komanteetti barreessaa isin jira bifa viidiyootti isin dhiyeessaa haala kanatti fayyadamaa viidiyoo kan akka namoota hedduu bira ga'uu laayikii fi share godha barnoota dabalataa argachuuf chaanaalii yuutuubii Useen Ofishaal jala garaatti irraa baradhaa isin jira chaanaalii koo jala viidiyoo barnoota wal qabate hedduu jira ammallee bilbila wal qabatu irraa waan isin galle hojjaatu komanteetti gaafadhaa viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'uuf laayikii fi share gochuun na gargaaraa isin jira galatooma.